Tolee kabajamoo jaalatamoo hordoftoota amantii kiristaanaa hunduma keessaniif nagaanii faraarri gaarummaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga yaadannoo du'a mo'ee ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016tiin isin geessiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos egaa waggoota 2000 dura fannoo irratti du'uudhaan du'a bara baraan oolche galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Ayyaana kana ayyaaneffachaa yaadachaa kan jirtanii egaa gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Guyyaa har'aa kan akkamitti akka buddeena tolfattan inni isinitti hima jechuudha. Obboloonni keessattuu biyya ormaa keessa jirtan jechuudha. Warri buddeena dharraatanii duratti akkuma argitan abidda irratti daakuu hammasaa ture jechuudha. Amma nama gubutti daqiiqaa 20titti abidda baay'ee hir'isuudhaan biyyaansi 3 yookaan 4 gochuudhaan odoo harki keessan irraa hin taane sirriitti in ammastu jechuudha. In warraasitu hin sochooftu. Daqiiqaa amma kana irra turuusa kan barbaachise yeroo baay'ee furnoo dhoqqeetiin kun jechuudha. Yeroo nyaatamu garaa nama dhukkubsa jechuudha. Dhugaa dubbachuufi dafee namaaf wannoon jedhu jechuudha. Kanaaf abidda irra baay'ee tursiisuun tokkoffaa maal godha akkuma buddeena xaafii yommuu nyaannu garaa keenyatti hin ulfaanne nutti hin ulfaatu jechuudha. Baay'ee jechuudhaan tolchee waan argee baay'ee tokko isin waraabuu jaalladha jechuudha. Kaameraan akkuma argitan bifa gaariitiin miti garuu duraan dursitanii raacceetii qopheessuudhaaf irshoo maankaa tokkoo fi sana booda daakuu xiqqoodhaan ni baxabbattu. Amma daqiiqaa 10 ni teessiftu jechuudha. Sana booda bishaan gubbaarra sana ni daffaatu yookaan ni gannaqxu. Sana booda daakuu bifa kana hammastanii baay'ee kan nama gubu waan ta'eef yeroodhuma sana bukeessitu jechuudha. Owaadhuma sana ni bukeessitu. Yoo barbaadan ni gingilchitu jechuudha. Ni gingilcheera yaa omaan qabu yoo gingilfame jechuudha. Sana booda yeroodhuma tokko sen kan qallistan jechuudha. Kan qallistanis bishaan qorraadhanii, kan bukeessitanis bishaan qorraadhanii otuma bukeessaa jirtanuu qallisaa deemtu jechuudha malee bukeessitanii kaatanii sana booda yeroo bukaa'e sana deebistanii qallistuu miti. Yeroodhuma tokko qallistuu bishaanuma qorraadhaan qallistuu anasitti gallayyaa kanatti yoo nannaqeeyyuu bishaanitti bishaan o'aa miti jechuudha. Bishaan qorraadha. Akkanatti toluufan achitti naqadha jechuudha. Kanaaf akkasitti egaa rukuttanii qallistanii booddee maal gootu daqiiqaa miti amma sa'aatii 7-8 ol galagalee bareedee amma inni orofaa godhatutti jechuudha. Kan isin bifa kanaan akkuma suuraa irratti argitan jechuudha. Bifa kanaanidha jechuudha. Kan isin yeroo akkan isiniif ta'e ni tolchitu jechuudha. Egaa maxbashaa irratti hundumti keessanii kan tolchetta waan ta'eef eleen hin jiru waan ta'eef soogiddaa fi zayituudhaan sirriitti reedu jechuudha. Baay'ee akka duubni isaarra isinii bareeduuf jechuudha. Dhugaa baay'een jaalladha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkoon itti gammade. Duratti nyaachuu nan jaalladha. Yoo nan nyaadhe sababa garaa kuna dhukkubsuuf garuu baay'ee tolchuusaa hin barbaadu. Isa miilanaa kana garuu baay'ee itti gammade jechuudha. Kanaaf isinis ayyaana kanaaf akka isin qopheeffattaniif jechuudha. Viidiyoo kana isin waraabaa jiru. Baay'ee akka itti gammaddan immoo abdiin qaba. Akkam akka inni bareedu biddeen xaafii fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatii 7 booda jechuudha. Kanaan ani tolche baay'ee tokkoon of jaja kan isin dhibu baay'ee tokkoon gammade baay'ee tokko naa bareedes jechuudha. Biddeenuma biyya keenya natti fakkaate. Inni kun biddeena duraati jechuudha. Inni kun immoo biddeen lammaffaati. Daddaariin isaa kan wal namaa qixxaatu. Ilaana bixxillee godheen tolche jechuudha. Bixxillee jedhama biddeenni akkanatti yoo tolfamu naannoo keenyatti jechuudha. Baay'ee itti akka gammaddan baay'ee akka isinitti tolu abdiin qaba jechuudha. Tolfadhaatii ayyaana kana ittiin bashaada. Obboloonni tolfachuu hin dandeenye harruma bukeessitanii harruma tolchitu jechuudha. Guyyaa irrana jalaa kufee tole isinitti agarsiisutti. Egaa kaameraan maaliin qabu waan ta'eef obboloota gooftaan koo isin haa eebbisu. Kun akkanatti bareedee jechuudha. Biddeen dhugaa dubbachuudhaaf ittollee hojjedheen ture jechuudha. Baay'ee isaa isinitti agarsiisne suura isaa bichaan isinii kaa'e. Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana gaarii isiniin jechuun jaalladha. Shaaloo.